Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota obboleen Islaamaa warreen duuba gartee ilaa arraana arrabsaa jiru hundaafuu wallaahi harabbi keessa kiyyanaaku ani dhiifama isnii godhe isniif irra dabre rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tiyyaan isin hin qabinii hunda keenyaahu rabbiin dandahaadhaatii karaa ifi jaalatu gubbaan haa kaayu waan ilaa arra dubbachaa jirru keessatti haqa ifa baasuu malee waan biraa takka illee ittiin barbaanne duba gartee rabbiitu nu arga. Gama biraatii waan dabarsachuu barbaadu obboleen keenya warreen waan kana irra deddeebitee nu cinqitee dirqi jettaniif yaa obboleen kiyya baruu wanti kun qilleensa gubbaadha barruu ni maxxansinaa takkaa viidiyoo baanee haasofnaa namni humnaan si qabee hoottu fudhadhu hoottu akkana ta'e jedhee duba gartee si doorsisee funyaan lafa si rigeessi fudhachiisee hin jiru waan si ta'uu hin dhaggeeffattaa si ta'uu baatus bira kutta. Yoo si ta'uu baatellee buloog gootee bira kutuu dandeessa duba gartee kanaafuu duba gartee waan qilleensa gubbaa jiru dirqamaan nu fudhachiiste hin jeena an dirqamaan nama fudhachiisu shari'aan tiyyalleen duba gartee naan hayyamtu ani dirqama kiyyaan bahaa jira haqa ifa baasuun itti fedhe malee waan biraa takka illee hin qabu inshaallah hundumaafuu warreen na arrabsaa jiru hundaaf dhiifama godheetiin jira inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.